Nagaanii fi araarri Waaqayyoodha. Lafa biyya jirtu hundumaatti siif haa ta'u. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kun kennaa bara haaraati. Egaa namoonni barri baraa yommuu baratti geeddaramu kennaa waliif kennu. Namoonni wal jaalatan kennaa waliif kennu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Aniifis karaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa nu jaalate wal jaalan. Naman jaaladhuufoo maalan kenna? Kennaan ani kennuufii danda'u maalidha? Jedhee gaafa yaaduu sagalee Waaqayyootu gara koo dhufe. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barri baraa baratti yommuu ce'u akkuma namni kennaa waliif kennuudha. Kun immoo kennaan ani siif kennu kuni in caala guddaa. Kennaa hundumarra waa hundumarra caaludha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kennaan namni bara haaraa irratti waliif kennu iyyuu nama kennamuuf sana in gammachiisa. Namni kennu sunis immoo iyyuu waan kenneef in gammada. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Namni kennes waan kenneef in gammada. Namni fudhatus kennaa waan argateef ni gammada. Kanaaf kennaa waan nama gammachiisudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kennaan waan abdii namatti horudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kennaan kun immoo iyyuu caalaadhumatti kennaawwan nuti waliif kenninu hundumarra kan caaludha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. In caalanni kun jechuudha. Amma waan caalu Waaqayyo na keessa kaa'e. Dubbii caalu Waaqayyo na keessa kaa'e. Ergaa caalu Waaqayyo na keessa kaa'e. Bara fuula kee jiru kanaaf kan siif ta'u. Bara sii dhufaa jiru kanaaf kan siif ta'u. Ergaa baricha keessatti yeroo hundumaa yaadachuun siif ta'u. Ergaa baricha keessatti yeroo hundumaa yaaduun siif ta'u. Waaqayyo sooti barichatti hin tarkaanfatin dursee sii kenneera. Kuni kennaa addaadha. Kuni kennaan argamneedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Kuni kennaa nama boonsuudha. Kuni ergaa nama boonsuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagaleen kun kan sin dhaqqabu namni kamuu ergaan kun dubbiin kun dubbii sin boonsudha. Galaa bara 2016. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Kun galaa siniif ta'a. Namni tokko manaa gaafa bahee deemu iddoo ga'u sanaaf waan isa barbaachisu karaatti akka nafneef waan galmaan isa ga'u galaa qabatee ba'a. Har'a Waaqayyo galaa sii kennaa jira. Galaa baricha keessatti nyaattee hin qubne Waaqayyo sii kenneera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Galaa baricha keessatti nyaattee hin xumurre kan si jalaa dhumanne galaa bara baraa Waaqayyo sii kennaa jira. Haleluuyaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kennaa bara 2016 baricha keessatti Waaqayyo akkasiin jechaa jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo keessaa si baasa. Barri garbummaa xumuramee jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Barri amma keessa turte kun siif haa tolu, sitti haa badus. Siif haa mijatu, siif hin mijachuu haa baatu. Barri amma keessa jirte kuni maal ta'eera xumurame. Raawwatame. Kun xumurame. Amma Waaqayyo bara dhufuuf ergaa sii qabaa jira jechuudha. Bara dhufu keessatti yaaddoon qabdu. Dursee Waaqayyo ergaa isaa sii kenneera waan ta'eef. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Akkas kutaa kana keessatti waan jiru sirriitti dhaggeeffadhu. Barri Israa'eloonni biyya Gibxii keessatti jiraatan waggaa 430 tureedha. Seera ba'uu 12 lakkoofsa 40 irratti. Barri Israa'eloonni biyya Gibxii keessa jiraatan waggaa 430 ture. Kutaan kun kutaa lammaffaa qaba. Ergaan kun jechuudha kutaa lammaffaa qaba.
Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa lammaffaa qaba. Arraan hin xumuru waan ta'eef. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rekoordii sagalee isaa dheerachuu waan danda'u. Kutaa lammaffaa qaba. Barri Israa'eloonni Gibxi keessa jiraatan waggaa 430 turedha. Garbummaa waggaa 430. Waggaa 430 kana keessatti Israa'eloonni garbummaa keessa turan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Garbummaa keessa turan. Baratti nagaadhaan jiraachaa turanillee garbummaa keessa turan. Sababbiin isaa biyya isaanii, lammii isaanii, qomoo isaanii keessa hin jiran waan ta'eef, biyya ormaa keessa jiru waan ta'eef garbummaadha. Osoo mootichi isaan xannaquyyuu baate, osoo mootichi isaan dhiphisuyyuu baate garbummaadha. Sababbiin isaa lammii isaanii, qomoo isaanii, biyya isaanii keessa hin jiran waan ta'eef. Biyya abbaa keessa jiru waan ta'eef. Waggaa 430 garbummaa kana keessa erga jiraatanii. Garbummaa kana keessattis waan godhan erga wallaalanii. Waan qabatanii gadhiisan erga wallaalanii. Maal taana jedhanii gara Waaqayyootti iyyatan. Waaqayyoo iyya isaanii dhaga'e. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhuma waggaa sanaattiidha. Dhuma waggaa 400 sanitti. Dhuma waggaa 430 sanatti. Guyyaadhuma sanadha. Guyyaadhuma sana guyyaa sunitti dhumatu sanatti. Guyyuma waggaa 430 sunitti dhumatu sanatti. Guyyaadhuma sanattidha Waaqayyo. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Guyyaadhuma sanattidha sagalee Waaqayyo. Machi hundinuu biyya Gibxii keessaa hin baanii. Garbummaa keessaa hin baanii. Waan itti dhiphachaa turan keessaa hin baanii. Waan itti rakkachaa turan keessaa hin baanii. Lammaffaa akkatti hin deemnetti keessaa baanii. Dhageessaa. Wanti bara kana keessatti si milkaa'uu dide. Wanti bara kana keessatti si rakkisaa ture. Wanti bara kana keessatti si dhiphisaa ture. Lammaffaa deebi'ee si faana cinceewu. Sibraa feera. Waaqayyo sibraan bisa. Keessaa si baasa Waaqayyo. Rakkinichi asumatti hafaati keessaa baatee deemta. Dhiphinichi asumatti hafaati keessaa baatee deemta. Hawaasni siif hin taane sun asumatti hafaati keessaa baatee deemta. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Keessaa si baasa Waaqayyo. Keessaa si baasa. Maayilaa boogaadii abaaraa labaadaa labaadii aboo. Ilaa Waaqayyo keessaa si baasa. Keessaa si baasa. Hin baanee waggaa sanatti. Waggaa 430 umra waggaa sanatti guyyaadhuma sana baanii Waaqayyo ni baasa. Gaheera de Waaqayyo. Barri garbummaa gaheera de Waaqayyo. Barri mo'ichaa gaheera de Waaqayyo. Barri gaddaa suni gaheera de Waaqayyo. Har'a siin akkana siin jechaa jira Waaqayyo. Gaheera. Barri gadda kee gaheera. Barri mo'icha kee gaheera. Barri dhimmaan dhangalaasaa turte gaheera siin jechaa jira Waaqayyo. Xumurameera siin jechaa jira Waaqayyo. Raawwatameera siin jechaa jira Waaqayyo. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Waa'ee warra kanaatiif kan naasaa jiru amma waa'ee warra amma dhaga'aa jiraniif kan naasaa jiru. Waa'ee keeti amma kan naasaa jiru. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Kana booddee lakkoofsa 42 irratti akka jira. Waaqayyo jedha biyya Gibxii keessaa isaan baasuudhaaf dammaqee dhimmee jechuudha. Dhimmee dammaqee isaaniif yaadee waan jedhudha jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan dammaqee jechuudha. Isaaniif dhimmee isaaniif yaadee siif dhimmee Waaqayyo wanni ati keessa jirtu kuni akkasiif hin tolle akkasiif hin taane beekee garbummaa kana keessaa gadda kana keessaa caaba kee kana keessaa miidhama kee kana keessaa si baasuudhaaf Waaqayyo waa'ee keedhaaf dhimmee Waaqayyo biyya Gibxii keessaa isaan baasuudhaaf dhimmee halkan sana waan isaan eegeef Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Halkan isaanitti biyya Gibxii keessaa ba'uudhaaf barii ba'uudhaaf ta'an kana halkan gaafa sana barii isaanitti ba'anii deemuudhaaf ta'an kana halkan gaafa sana biyyattii keessatti du'a guddaatu ta'e. Gibxi keessa hangafa kan ta'e hangafa loonii hangafa namaa hangafa kan ta'e hundi gaafa du'u Israa'eloota keessaa Waaqayyo eegumsa isaatiin jira.
Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sittaani maa dhaga'i? Bara namni badu badduuti. Bara namni duutuuti. Bara namni lafarraa duguugamotin duguugamtu sababbiin isaa eegumsa Waaqayyootu si baay'ate. Baay'atu dhume bara kana keessa bara amma keessa dabarre kana keessa bara 2015 kana keessa. Baay'een lafarraa duguugame. Ati garuu hin jirta maaliidhaaf? Eegumsa Waaqayyootu si baay'ate galateeffadhu. Waaqayyo si eegeera bara kana keessa. Du'a nama baay'ee dhageessee jirta. Namoonni baay'een yommuu du'an gurri kee dhaga'eera. Dhiphina baay'ee dhageessee jirta, wanta baay'ee dhageesseerta. Garuu sirratti hin taane galateeffadhu. Garuu sirratti hin raawwatamne galateeffadhu. Jireenya kee irratti hin taane galateeffadhu. Waaqayyotu jalaa si baase. Waaqayyotu jalaa si baase. Butee jalaa si baase. Butee jalaa si baase. Galateeffadhu Waaqayyo. Eegumsa isaatti baay'ate. Halkan sana jedha. Halkan sana dammaqee. Halkan sana isaan eegee. Israa'eloota keessaa namni tokko hin jiru. Hireegee Waaqayyo. Eegumsa Waaqayyootu isaaniif baay'ate. Har'as inni Israa'elin eegu. Hirrafu hin muku jedhee sagalee Waaqayyoodha akkuma dubbate. Yesuus Kiristoos abbaan kee inni dukkana keessaa gara ifaatti si yaame. Abaarsa keessaa inni gara eebbatti si baase. Du'a keessaa inni gara jireenyatti si fide Yesuus. Yeroo hundumaatti eega. Ani tiksee hoolotaati jedheera. Ani tiksee hoolaa isa amanamaadha jedheera. Inni si tiksa. Inni si tiksu Yesuus amanamaadha. Ani tiksee hoolaati jedhe Yesuus. Keekaa laabaa diyaabooraa laabaa jaalabaa diyaabooraa. Ani tiksee hoolaati. Ani tiksee hoolaati jedhe gooftaan Yesuus. Ati hoolaa isaadha. Inni tiksee keedha si tiksa Yesuus. Eegumsa Yesuus jala soo jirtoo maan taatuun sodaati. Maalan taa jettee bara dhaaboo jiru kuni maalan taa jettiin sodaati. Eegumsa isaa jala soo jirtoo maan taatu. Bobaa isaa jala hin bahin. Dhaamsi ani sii dhaamu baricha keessatti bara itti dhufaa jirtu kana keessatti barris gadhee haa ta'u hamaa. Ani amma waa'ee barichaa sitti himu. Barichi hamaa haa ta'u gadhee. Macaafni qulqulluun baricha mo'aa waan jedhuuf. Baroota bitaa waan jedhuuf. Baroonni kan keenyas miti. Hamaas miti gadhees miti. Warri baricha. Garuu macaafni maal jedha bitaanuun jedha. Waan sitti mu dhaga'i. Singorsaa dhaga'i. Baricha keessatti bara bitiitii jiraadhu barri sin bitiin. Hamaan baricha keessa jiru sirratti humna hin godhatin. Rakkinni baricha keessa jiru sin moo'in hin sodaatin. Sababbiin isaa baricha keessa kan jiru humna akka sirratti hin godhanneef abbaan kee amanamaan. Bobaa isaa jala yoo jiraatte, eegumsa isaa jala yoo jiraatte, bobaa isaa jala eenyumtuu butees hin baafatu. Isa irratti amantii qabaadhu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan abbaan kee jibbu jibbi. Waan Yesuus hin jaalanne hojjetin. Barichi kan kee ta'a gaafa sana. Baricha mootee jiraatu. Malee barris immoo. Kanaaf isaan eegee. Halkansa isaan eegee. Waan isaan eegee. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Halkan kun dhaloota Israa'el hundumaa keessatti halkanitti Waaqayyo ulfina kennuudhaaf. Yesuusidhaaf Waaqayyoof ulfina kennuudhaaf dammaqanii eeganiidha. Jarri kun halkan kana yeroo hundumaa hin yaadatu. Maaliif? Halkanitti garbummaa keessaa ba'anidha. Halkanitti keessaa ba'anidha. Ni yaadatu jarri. Ni yaadatu. Kanaaf halkan kana hundumaa akkuma Waaqayyo dammaqee isaan eege isaan immoo dammaqanii galata dhiyeessu. Naaf taateerta. Naaf oolteerta. Gatii koo xumurteerta. Hojii koo raawwatteerta. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jedhanii halkan kana hundumaa yaadatanii harkatti garbummaa keessaa ba'an kana yaadatanii Waaqayyoon ni galateeffatu. Kutaa lammaffaasaa yeroo itti aanu qabadhee tan dhufa. Kan irratti dhaabadhee tan Waaqayyoo sii kadhadha. Kutaa lammaffaa qaba argamu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo Gibxi keessaa Israa'eloota baase. Garbummaa keessaa Waaqayyo Israa'eloota ni baase. Israa'eloonni akkuma baane atis ni baata. Gara caalutti ni baata. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Si baata Waaqayyo.
ኢየሱስን አፍገለኒ ጉዳና ወልጋዝ ያርከ ከዚህ ፈንገራታ ማክራዶላ ባያ ዲያባራ ላባ ጄሌቬሪያቦስ ሸብራፉን ይከን ስረክስ ኤባከት ከረረ አባይ በረካን ወልፍነከት ነጋከት ዝሬኛከት ኤባከት ታጃጅለከት ያፉራከት ከናናከት ሁኩማት ዋቀዮ ቀብዱረት እትረራከን ባይወጋከን ቦርደት ሲያርክሱና ሲያምብሱና ሲናቡና ሲናንገሱና ዋለ በርካ ቀቡንዱማ ጥየ በርካ ቀቡንዱማ ስትገጥ ይሳቀበይ በረከነከስ ሰዓቲ ከና ጀልቀበ ደቂቃ ከና ጀልቀበ ሁምኖ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቲን ከንበር በዳያተው ሁምኖ መቃ ኢየሱስን በርበደሰራ ሁምኖ መቃ ኢየሱስን አጉበቱ ኩባዳ መቃ ኢየሱስን አፉሮን ወሊ ገልሰን ይወጀተ ኤርጋሚ ሉሲፈር ቆንቆላ ዲግምቲን ቡዳን ጫለን ቦረንቲ አፉሪ በዳ ጃታሪጃ ሉሲፈር ወላለም ቢትዋጣሲያና ሃቢ ብራ መቃ ኢየሱስን ሃቢ ብራ መቃ ኢየሱስን ሃቢ ብራ መቃ ኢየሱስን ሰብራፉ መቃ ኢየሱስን ሰብራፉ መቃ ኢየሱስን ሰብራፉ መቃ ኢየሱስን ኤበከት ከረረው ነሞተ ፈካቴ ከኤበከት ከረረው መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰብራፍ አብርሃም ብራ ሎጥ አካፈ መቃ ኢየሱስን ሰብራፍ ወልፍነዋ ቀዮራ ፍከልንታለ ዝሬኛ ከፍ ከልንታለ ጉዲና ከፍ ከልንታለ መቃ ጫሉ መቃ ኢየሱስ ሰብራፉ ሰብራፉ ሰብራም ሰረው ነኢጋው ለቻዳል መቃ ኢየሱስን ከነፈያተው ወራናማ መቃ ኢየሱስን አፈሪዱከና ወራናማ መቃ ኢየሱስን ሩኩተማ ልቡ ከነራ ሩኩተሚ 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 ኢፋታሚ መቃ ኢየሱስን ሆጂን ከዲገሙ ከራር ከዲገሙ አከይን ከዲገሙ ኪገሚ መቃ ኢየሱስን ኪገሚ መቃ ኢየሱስን ኪገሚ መቃ ኢየሱስን ኤበከራ ትሬኛ ከራ ሁለተ ከራ ፈያ ከራ ካይለ ከራ ከሮረ ከራ በረከራ ማቲ ከራ ሩኩቴራ 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 መቃ ኢየሱስን ኤርካንዲና ስረትኖ ጀቲን በረዶ ፉበረ ኤባሲፋቶ በረዶ ፉበረ ነጋሲፋቶ በረዶ ፉበረ ጨውምሳሲፋቶ በረዶ ፉበረ ጋውምሳሲፋቶ በረዶ ፉበረ ሚልካይናሲፋቶ በሪሲ መቃ ኢየሱስን ከንከያቶ በሪሲ ከንከያቶ በሪሲ ከንከያቶ በረቶ ጀቴን ልኮቱ ሲፋቶ በረቲ ዱበቴን ልኮቱ ሲፋቶ በረቲ ዱበቴ ተጃጅል ሲዮ ጀቴን ልኮቱ መቃ ኢየሱስን ሲፋቶ በሪሲ በረ ሚልካይናሲፋቶ በሪቸረቲ ሞኢ መቃ ኢየሱስን በሪሲ ሞኢኒ በሪቸረቲ ሞኢ መቃ ኢየሱስን በሪሲ ሞኢኒ ኢየሱስ አባ ዋኑ ደጌሰፍ ገለቶም ከለተከነ ዋን ደጌሰፍ ገለቶም ዶቢ ከነ ዋን አዋቀዮ ጎብታ ከረ ከኝ ሰርግቴፍ ገለቶሚ ኢየሱስ ሉፋት ዶቢን ከነ መፈይታ ኡልፋት ንፈይት ከሰገሌ ከነ ኡልፋት ንፈይት ከዱቢ ከነ ኡልፋት ዋይ ሰገሌ ከፍ ገለቶም ኡምነ ኢግ ኦልቻን አሜን መቃ ኢየሱስን ኤብፈሚ ኤባፍታይ ኢየሱስን አፍገለኒ ጉዳና ተው ሰገሌ ከነ ደገፈተ ኩመት ኤብፈንተ ኦቦሎታ ከከንታን ሁንዱማፍ ሼር ጎድ ኢየሱስን አፍገለኒ ጉዳና አጋያኒት ካኤብፈመን ዋቀዮ አፍገለኒ ሃተው ዋቀዮ አፍገለታ ዲስን ኦልማ ዋቀዮ ሳኒ ፎለ ሃያደተን ወጣን ጃይብስ ኤብፈን ሻሎም ሰገሌት ኩን ሼርተ የከስነቀቡ ይወተ ጅራተን ከነምበ ግን ለፖሊስ ከሰን ገመቹጌ ለኮርሲዝ ለኮቲ ዱዋ ሰገል ቀላማ ሰገልተኒ ሰገል ኩዳን አፍርታሚ ሰገል ወጣን ጃይብሱ ኤብፈሚ ዋቀዮ ሁሉ መከኛ ነው ማይብሱ ሰገሌን ሰገሌ ትሬኛዳ ኩዳላ መፋሳ ሞዩ የሮዋቀው ነገር ጋር ተንከበቴ ዱፋ ዋቀዮ ዳፍከለኒ ጉዳና